والله لازم أمة والله شيطان والله إنه كتابت شيطانك ورو تري أنا ماتيوس كيستي غارر اللي ماتيوس قلت كيستي ماتيوس كيست شيطاني تدفع حفورة كل كل كم قطمي يورداني ستي فودامي حفورة كل كل فورة شيطان برجع سيبر قرماتا إدو قرتي قرمات الترافورم اتكابي قرتي إن ركير راكاس ديم حفورة كل كلون إدو أنا جيسير كان بوسونا كجال مرو جلاتو كيسا جيسير بوسونا جيسير لا رو كلهم باتامي أتشي كيفامي بقولنا هوندا سني دبسون دندة ملوكاس كيساس ماتيوس كيساس نيجرا فورة كيفامي أتشي سيطانان غويا أفرتم قرماتو ربو غويا ديدم ابو السق بليس غويا صدم السق مالو لفا مالو غادي نبوسي يونا تشرا بليس نغد ديس واي فالسين جدي هين يسوع غافت دني ما علي يعرف علي السلام عليكم أنا ما ندري ما داخل عليكم السلام بقولنا ورحمة سنين الله ربافي وبركاته. بقولنا سنين ربا لوكاس خلوكاس سن دبسنا مخورتك خلوكاس مخاماتيو سي بريدة سا Jangan رجعنا lupa ya anda pernah kan Ustaz? كودا ميجا ماتيوس يا ربي في Kama tiosa waje. ماتيوس كودا ماتيوس سني ويامي Ya sana Oh ya, kan Abdus ya. era nuha. Hek. Maka Abdus ya tinar eram baha bakata kitana. Matios. Afur. Esan dia masano. Ya Rabbi kiyo. Jirtani jarana. Wanun da barrefachuun gaariidha beeka. Ani gaafaan waan gara maatar Oromoo afaan Kiswahiliitti ittiin qaree beekta afaan Kiswahilii. So, dadhabee raftanii qoyaan raftan namuutu. Okay, kamaati afur takkumarraa itti fufuumoo sanumaami bareedaan. Tifu Okay. Ustaz. Akkana jedha. Mata dureen Abdusee dhaggeeffadhaame. Nabi Muhammad moo Yesuus moo Allah qoratamee ilaaluuf teessanii. Eenyu seexaana olii gad deemu ture Nabi Muhammad kan baadhatamuu ture. Akkana jedha. Qoramuu Yesuus jedha mata dureen gartee Maatiyos afur takkumarraa. Afur achumarraa ta'e Yesuus okay. Eega cuuphamee achin dhayinu okay kana booddee jedha okay. Eegasi Yesuus seexaanaan qoramuudhaaf qormaata irraa fudhamuu deema boo. Qoramuudhaaf hafuura qulqulluudhaan hafuurri qulqulluun iddoo wasakaallee hamtuu bira seexaana bira isa nama geessa iddoon hafuura qulqulluudhaan gara lafa onaatti geeffame. Maaliin geeffame Abdusee? afuro kol kullu baate geessire Akka itti baadhatee na hime asirra kaayyatee moo keessa kaayyatee moo lafarra shorreessee ani hin beeku. Hin baadhanne lakkoomsa sadii Hin dubbisachiiti. baate. Qaamaan itti qaamaan evidensi qaamaan. Ni jirta waan jedhu akka jedhu hin dubbisa waan afuro kol kullu jedhu. harka qabee waliin haasaadha kammoo kabiree Akkamitti deemeen hafuurri qulqulluun? Qaamaan bira deeme lakkoomsa sadii dubbisa hedduma amma dubbisa. Eenyutu geesseen jedhe qaama jechuun hafuura qulqulluumi? Jedhasa? Irraan deebi'ee dhaggeeffadhu. Wayu Ustaz. Ergasi Lakkoomsa sadii dubbisachi. sadii eessa niin dhaga ittiin gad deemuu deemaa baran takkaan dubbisee. Sawa, sorry. Wachani some bana nimeanza kwa moja. Soma. Wewe tafadhali. Okay. Akkana jedha. Ergasi tokkofa warra Kukuyuuti barkun warra Itoophiyaa miti barkun. Okay. Eterere okaha. Modo Kroatia ho. Okay. Ergasi Yesuus seexaanaan qoramuudhaaf eenyu seexaanaan qoramuudhaaf? shayxana yesuustu qoramuuf Kobas Nabi Muhammad miti Allah miti okay? Yesuus kan keeti amen. Qoramuudhaaf hafuura qulqulluudhaan immoo hafuura hamaadhaan hafuura wasakaan hafuura qulqulluudhaan miti. yaa afuro qulqullu geessi Kulluun dhaqeeti hamaan qoramu. Gara akkana gara lafa onaatti geeffame. Isinii gala hin geeffame. Wasa afaan Oromoo isin hin galu jedhana hafuura qulqulluudhaan geeffame. Amen. Lamarra inni guyyaa 40 fi halkan 40 erga soomee booddee Luqaasanis ni dubbisna Luqaasanis bareedduudha beekale. Yes, Girtee? suni saarif jedhe. Ariifa sanin natti tolaa baran. Har'a waa'ee seexanaa kana fixannee tuma biraa Aye. deemna. Dhaggeeffadha kanuma itti fufna ayyamma. Gartee Waaqayyoon eenyuuf sooma? Abdusee ati eenyuuf soomanta?
Waaqaafan soomadhaan Allaha akkana yesuusoo eenyuuf soomana guyyaa 40 waaqa waaqaaf soomana. waaqni soomanaa jeen nama ajajamoo ifii soomaneen nama agarsiisa. Soomana namaan jedha. Itti soomanii nama agarsiisa. La ilaha illallah rasul. Fannifamoo maaliif nu Kanaafii kun naangalle ustaadhaan ammoo waswaasteetti soomana dorgite moo akkanumatti ufumaan soomana. Lakkoofsa sadii dubbisi. Kana bakka tana kana dhibe kana bara kun tanaafin bara akkuma dhufetti aayaa kana damiira bakka deebisu wallaale. Okay akkana jedha. Inni guyyaa 40 fi halkan 40 erga soomanee booddee hin beela'e. La hawla wala quwwata illa billah. Beeki guyyaa dila kana hunda deddeebi'aa Luqaas keessatti bartee deddeebi'aa ture. Inni jawaariif bakka moo kan mana hidhaa keessatti guyyaa meeqa soomu? Aggaameedha kaa jechuun lagannaa nyaata hin dhoorkee bar gurbaa filannoo isaatii miti barse Yesuus Kiristoos. Soomana jechuun nyaataa fi dhugaatii irraa of qabu jechuun hin qabe. Seexaan akkana isa godhe malee filannoo isaatiif Waaqayyo abbaan sooman hin jenneen guyyaa 40. Seexaan bira ture. Seexaan akkana isa dhoowwe malee mana hidhaa ture. Guyyaan 40 ustaada guyyaa akkanii itti deebitee obbaree ta'uu Sooma. Akkani soome. Dubbisiifiti. Ayyee. Okay, ni beelaa jedhe. Yommuu samma namtichi gaalaa lakkee jedhuun deemu seexaatticha akka jedhuun Yesuus hin dhaggeeffata. Soomanni isaanii tuni wayii mee dubbima jedhu soomanni isaanii tuni tanuma akka isaan ammatti jiranii tana yoo taate tullaaftu bara 40. Hinduma halkanii guyyaa namni soomanu jiru. Yesuusuu filannoo ni beelaa hafte guyyaa 39 soomanii guyyaa 40 irratti bo nyaanni dhabame ka bosona gaara jira namni nyaata itti geessu jiru. Nabi Muhammad gaafa gaara hiraa jiru bar waan ni bar fodiyyaa faa fuudhee nyaata itti geessaa bar jiran. Sabbata eenyutti fida kana afuura qulqulluun fuudhee seexaana bira darbe. Dobbesi. Ayyee. Okay. Yommus inni eenyu yommus inni qoramuu dhufe yommus inni isa qoruu dhufe eenyu dhufe barsiisaan dhufe gaa karabaattaa hidhatee laala ambassaan mattaa'u. Maannoo iso. Batta sauye. Maannoo. Ile jama nakuja. Ujamaa nani jina yake ni nani? Yesu bado nakula usiku. Nani huyo nini jamaa alikuja kwake? Iyo seetani. Okay, seetani turufe jare bo seetana ma barsi ka amma ka interview nama tokko bar mana hidhaa se galchanii gusi galchan nama seetani fuudhee mana baru iddoo gartee qophaa'isan bosona keessa geesse iddoo gartee ona tokkottu sana achi geesse namtichi bakka tanaa dhufee tolfatee seetantichi amma kana ichaa dhufe gaa qoruuf amma qophaa'ee qormaata. Mana hidhaa warra Keeniyaan beektaa isa guddaa sana. Hin beeka kasaraani. Kasarani guyyaa ture yani keessa guyyaa 10. Wow. Ani bara 1990 fi maal keessa bo guyyaa soomana keessa hidhame achi booda takka waraqaa biyyaan baafadhe paasapoora waan takkan hidhame. Okay. Kitaan bilishoon qabdu yaani nageessan. Yaa. Okay. Yommus inni jedha bo inni kun seexanticha Yesuus miti. Yaate inni kun yarte inni isa qoruu dhufee ati jedheen booda geeffadhu gaafii tokkoffaa abduu see barreeffadhu gaafii tokkoffaa namti akka godhe Yesuusin akka jedheen gaafii tokkoffaa gaafate gartee waan jedheen gartee ati jedheen dhugumaan yaa gurba Yesuus baanan ati dhugumaan ilma Waaqayyo jechuun nama gartee nama khayri nama Waaqayyo obboleessa Waaqayyo khayri nama Waaqayyo ilma Waaqayyo yoo taate dhagoonni kun gartee buddeena akkasiif ta'aniif abboom jedhan beelaa yakaa irraa mul'ate beelti na fixe jedhan ka itti hirmeeran. Maaliif kana jedhame? Lubbuu ba'uu deemta kaasin dhufte awoo beelaa rabbii jedhe yaa qorataa yaa seetaan. Waasitti masirratti. Waasitti sikoon. Ayyee. Kanaafi addaamii fi waanii garaa isaaniitii nyaataati biddeena barbaachuuf edin gannatti qaban. Garuu Yesuus Kiristoos nyaata hin jiru. Maaliif inni waa inni maaliif bakka itti nyaata hin dinne nyaachuu isaa booda Yesuus maane Aadamiin hin dhabu lallabni isaa itti fufaa ustaad. Meera geeffadha gandi kun ganda daa'ibaati. Amma maal jedheen duba ati dhugumaan jedhanii abdusse qormaanni tokkoffaan dureen gaafate hin beelaa'e awoo guyyaa kana dila kana si hojii ture hin beelaa'e gartee jennaa irraa arkee irraa mul'atte lagannaan nyaataa tun akka malee ta'e miti. Gartee namummaa isaa qorachuu jira jedhanii mitisaan yeroo beelaa akka jedheen boo dhaggeeffadhu jedheen gurba nama Waaqayyo ilma Waaqayyootii miteeti ilma Waaqayyoo taate dhagaa kana ajaji dhagaalee dila kana laa bosona keessa dhagaa guutee kana biddeena naatee jijjiirni nyaanna nyaatta. Hayyee maal jedheen Yesuusoo dhaggeeffadhu Yesuus garuu deebisee caaffata qulqullaa keessatti
Eegaa rabbumaan nama jiraachisaa akka jedheen caafata qulqullaa keessatti namni nyaata duwwaadhaan hin jiraatu hoyyee jedheen namni nyaata duwwaan hin jiraatu rabbumaan nama jiraachisa. Namni nyaata duwwaan hin jiraatu dubbii afaan waaqayyoo keessaa ba'u hundumaan malee kan jedhu caafamee jira jedheen Yesuus Kiristoos. yaa Beeka maaltu dubbii afaan waaqayyoo keessaa ba'u? jecha yookaan qaalii the word of God. Ajaja funan rabbuma gartee abboo hin jira rabbuma kan nama tiisuu hin tiifamta jennaan rabbuma isa kan nama tiisuu jedheen shanaffaa dhaggeeffadhu dubbiin gana itti fufutti abduu seenu duraan ciisin gaa. Dhagaan jira. Amma gammadee bar. Bakka seexaan akkamitti seexaan mata ture dhaabbadhu boodara xumurra nu kadhatta dhaabbadhu shanaffaa seexaanni ammoo dhaggeeffadhu seexaanni ammoo gara mandara yeroo gartee biddeen kan dhagaa godhu jedheen dadhabe dadhabe godhachuu isa godhatare beelti fixxee amma Yesuus kana guyyaa meeqa achi ture seexaanni ammoo gara mandara qulqullaa'aatti isa ol geesse ammas fuudhee ganda mandara qulqullaa'aatti ol geesse waliigallee gara mandara qulqullaa'aatti geesse ganda mandara qulqullaa geesse fiixee guutuu mana qulqullummaa irra gartee Minaaraa maddiinarra jechuudha bar. Minaaraa gartee achirra isa dhaabee jechuudha. Awwa namtichi laa ilaa bakka ilmi namaa irra ol bu'uu hin dandeenye musullumaa malee fuudhee namtichi eenyutu achirra isa dhaabee malaal fiixee jechuun akkana laal. Kunoo laal amma akkanaan fiixeen kana miti akkana kunoo Yesuus laal achirra akkanatti. Ooye kanarraa miti. Dalga gash. Akkanatti dhaabee jechuu laal. No. Akka mana ijaaramutti godhi. Laal akkana dhaabee kunoo Yesuus kana jechuudha. Manni laal kuni mana minaaraan tana. Yesuus achi gubbaa dhaabee jechuudha. Achirra laala addunyaa kana achirra dhaabee. Laa ilaahu namtichi nama qaxara Yesuus. Akkamitti ol baasee baadhatee Yesuus waaqayyo baas nama guutus waaqa guutus. Laa ilaa. Gartee seexaanni gara mandara qulqullaatti isa geessee fiixee guutuu mana qulqullummaa irra isa dhaabbachiise. Ati jedheen ammaas gaboo reefu maal jedheen gartee bakka nyaataniin beelaa yeroo jedhuun san abdusee maal jedheen seexaanni. Dhagaa kana daabboo godhadhu. Ni godhate Yesuus godhate? Hin goone. Hin godhan. Okay. Hayya ammas amma gaafii lammaffaati kunis qormaata lammaffaati. Barsiisaan qormaata kudhan fadamaa kan naamire. Gaafii eeqa. Amma kana ammas gaafii lammaffaa ati dhugumaan jedheen eegachirra dhaabe fiixee mana minaaraa masjidra dhaabe. Ati dhugumaan ilma waaqayyoo yoo taate kana irraa of gaddarbadhu. Of gaddarbadhu dhugeetti himu jira dhage of gaddarbadhu inni ergamoota isaa siifin abboomamaa jedheen. Malaa'ikoota warra malaa'ikoota situ maaliif godhi jedheen achirra dhaabe. Utaalee asirraa of darbe. Utaalee jedheen rabbiin ati ilma isaati ilma waaqayyootiif hin jetta rabbiin malaa'ikoota isaatiif harkarratti miilarra si baatan jedhe laala kana jedheen bari miilarra si baatan jedheen dhaggeeffadhu inni ergamoota isaa siifin abboomama miila kee dhagatti akka hin buunetti hin gufanne jechuudha. Akka dhagaan kattaan tokkos hin xuyne gartee isaan harka isaanii irratti si hin baatu kan jedhu caafameera ittiin jedhe. Laa wangeela kakuu moofaa barsiisu jira seexaanni. Caafamee jira jedheen. Wangeela kakuu moofaa. Har'anaa kenni kan dubbadha. Yesuus dhaabbatu ni fixaafa. Yesuus ni kijibden jenneen. Caafamee jira akka miila sin bune. Laa wangeela barsiisu jira Yesuus. Gartee Yesuus gad if hin darbine kaabboo. Eessatti if gad darba Yesuus. Yesuus garuu amma deebisaaf kanarraa. Yesuus garuu jaaffaarratti. Yesuus garuu gartee Yesuus garuu waaqayyo kee goofticha gar malee hin qoratin kan jedhu immoo caafameeti jira ittiin jedhe. Innis deebisuma akkasii deebisee Yesuus akka atiis caafamee jira naan jette. Gooftaa ta'uusaa dubbachaa jira. Okay, Yesuus seexaana barsiisu jira moo barsiisu hin jiru? Haa barsiisu amma challenge. Barsiisu jira moo barsiisu wangeela kakuu moofaa Yesuus akka jedheen dhaggeeffadhu. Yesuus garuu waaqayyo kee gartee goofticha gar malee hin qoratin kan jedhus immoo caafamee jira ittiin jedhe. Eenyuun jedhe Yesuus dubbii tana? Ifiisa himself. Eenyuun jedhe Yesuus eenyuun dubbii kana jechuudha. Seexanatti dubbate Yesuus waaqa ta'uusaa gooftaa ta'uusaa. Kuni barnoota moo barnoota miti itti lallabu jira moo lallabu ittiin jiru wangeela? Yeah, is last me the discussing. Okay, kanaaf isin maaliifi Nabi Muhammad jinniidhatti lallabee maa jettan kun Yesuus Kiristoos seexaana barsiisu jira. Anaa kana jee waa geessee beekta. Abdusee waan kana dhageesse moo dhageenye?
Yeroo baay'ee isa jinniin quraana dhaggeeffadha jedhan. Quraana dhaggeeffatti jedha. Jinni quraana Maan dhaggeeffadha. Nabi Muhammad itti dhaqee barsiise. Yesuus Kiristoos itti dhaqeeti gartee fuula qulqulluun itti dhaqeeti ofii itti dhaqee kunoo seexaanni kafuu moofaa barsiisa. Yesuus illee kakuu moofaa barsiisu jira. Kunoo ragaa godhadha taphadhaa jira. Yesuus waaqa ta'uusaa agarsiisa. Waaqayyoo No. barsiiftii mi bara ustaada iyyuu Eh, faa qori jettee Ayyuun illee barsiiftii isaaniitii yoo hin ta'e. Yaa. Kontinu. akkas. Hayyee akkana jedhee barsiisu jalachuu wal barsiisu kakuu moofaa keessa caafamee jira. Akkana gartee waaqayyoon wiilatti akka gartee dhagasiin bune malaayikaan siif taate kana si abbooma jedhan seexaanis. Yesuus ni kijibtan jenneen. Yesuus if hin darbate moo hin darbine. Lubbuu jaalata. Du'uuf silaa dhufe guyyuma san if ajjeesa Yesuus. No, lubbuu isaa hin jaalata abbo akkuma kiyya kana jaalata. Harmeellee hin jaalata. Jannatallee hin jaalata. Saddeettaffaa. Deebii Yesuus deebise amma namni tokko sin qoruudhaaf fakkeenyaaf. Wanta hariin qadarii gaafa lubbuun baatu manarraa utaali yoo siniin jedhe. Rabbiin qadara jettanii lubbuu keessan hin balleessinaa jedhe jecheedhu deebise malee Yesuus wanti inni waaqummaa isaa barsiisuudhaaf jedhan jiru asirratti fayyisa. Amma ati fayyisa namni tokko ati Yesuusitti amantaa meeqa itii fooqii kanarraa utaalii guyyaa lubbuun kee bahu malee hin duutu utuu siin jedhe ni utaaltaa? Ani isilitti yeroo meeqa utaalee miti. Mee abbaatiin gaafa isilitti yeroo meeqa utaaleen. Yoo tole nuun jedhe sun mitti adugugaa fakkeenyi bareedaan sun mittiidha sun mittii fidee viidiyoo beeqaa agodhu sun mi'antuutaa. Ani viidiyoo hin ba'a rakkina maalan qaba. Inni idaa summii sana obboleessu. Ati ogi summii sana maal kan dhugan. Dhiifama jaran. Namaan Ustaada guddisaanii na guddisee hojii. gadi. Fayyisaan nu Maali? Inni utaaltaa Maali, jedhaa suuqa gisee meeqa utaalee waa ta'uu dhiisedha akka Yesuus san Yesuus illee inni. سجل هذا الرجل والله لذيذ. Wee najua gorofa isili. يا Marrangaabbi. أي مرة ميكا نقوم ورا قدي وتاني جرا مرة قدي كوي. Fayyisaan Yesuus irra jabaadha. Isuma fayyisaa kanatti Akas, ati dhuguma waaqayyo amante ergamoonni waaqayyo dhuguma sitti. Kana waaqayyo. Okay. Akas, eebbifamina waaqayyo. Akkana. Ammas gaafi sadaffaati seexaanii qormaata sadaffaa Yesuus Kiristoos kana rabbi irra kaa'eeboo. Ammas immoo seexaanni gaara dheeraa duraan lafarra godhee mi abduse. Duraan minaaraa masjiidaarra geessu. No, duraan lafarratti godhee dhagaa kana biddeena jijjiiree lafa. Awwaala lafattee Kazaa dammoo wartee masjiida irratti baase. Amma lakkuma jedhuun gara samii oloofu jira gurbaa kana laal. Ammas immoo seexaanni gartee gaara dheeraa tokko ol isa baase. Eessatti ol baase? Gaara dheeraa. Eenyutu ol baase Yesuusiin? Seexana. Ofii ol hin baane bar. Seexaana deemu jira Gurra qabdee harkifti modiidha ustaad. Wallahi. Ani hin beeku akkana deemtiini keessa kaayyattee isaan anu himani. Waajii gaafadhaa gorkitan okkee abduse. Wal faana wookii gochaa jiran. Maaltu baatee ustaad? Shabakaa baatee na fakkaata ustaad. Humna na Wookii keessa gochuu jirutu jiranii baase. fayyisaa? Humna na keessa jirutu baase. Humna tati utaalchisu san moo gama irraa? Fayyisaa? Isa si utaalchisu sanii gama irraa? Wayii kami? Ustaadni kanan kutan. Ustaada kottaa deebi'a. Ustaada deebisi abduuse. Deebi'uu hin danda'u inni. Maali fayyisaati ustaada maal godhuu dandeessa ati kitaaba baatteetuma deemaa jirta ati sheeka guddaa barsiin beekani miina kujua baanna Waabbi najua. Waana qawwee. islii wewe iko duka bana Bande gani? wewe iko duka miina kujua Mimi iko duka sawa, lakini we nani? mimi miina kujua we ati bente guona maali warra wala sheeka bente guddaami ati siin beeka baran Lakini daakoni. guddaa bar sheeka assalaamu alaikum sheeka Waalaikum salaam. akkam nagaa Jirta? Nagee alhamdulillah. Haji. Nagee galata isaa. bar sheeka guddaadha gaarisaa keessa dukkaana qabaa ture durii amma magaalaa akka jirra Shayxaana ta'e bara amma.
Sheekha guddaa jechuu kiyya qabeentee baana bara. Waan seetana bidaan obboleessa keeti. Okay. Qabeentee Mistiri guddaa bara. Fayyisaa amma guuramuu nama gaa ustaas. Akkana istiriinsa. Amma gayyaati iccitiin kan kee. Nama baay'een na beeka. Nama baay'ee. Sirriitti beeka. Dhugaa sheekha guddaa. Ani Ajaa'iba amma suuta boodammaa islaama ta'uusaa shakkiin irraa qabanii ta'a. Irraa finnee bar irraa yoo baafne kan irraa finnee bar tume maliisa warri jedhu san. baaduu Maan bokkuu baaduu isa. nama laalta. Harkuma Dhugaa qofa dhugaa wallahi sheekha ni ta'a islaama ni ta'a dhugaa kee jiran. Ayyee. Okay, kana isin gaafita. Jabaadhu caccabsiti. Abshir dhukke irraa kaasnaa miti. Anna kan. Waan Okay, namni ammas beeka nyaate. ammas immoo Yoo obboleessi kun beeka ta'e ani namoota meeqa gara Kiristoo fide. ammas immoo seexaanni Yesuusiin gaara dheeraa tokkotti ol baasee mootummaa biyya lafaa hundumaa ulfina isii gartee biyya lafaa hundumaa ulfina isaaniis sitti argisiisee jedhan sitti argisiisaa jedheen. Maaliin sitti argisiisee jedheen abduse? Mootummaa biyya lafaa. Addunyaa Yesuus takkaan arkin daawwannaadha. Amma booda addunyaa lafarraa fuudhee gara gaaratti ol baasee addunyaa tana hundaa sitti daawwachiise Yesuusin. Ajaa'iba waan takkaa Yesuus hin arkin. Maal jedheen? Waan ijaan dura nama agarsiisanii waan takka makiinaa guu bitattu bar dura oofanii see argisiisanii bitattaami manaas akkasii miti abduse. In jaalatta ba intala takkaas argitee kaa kun intalti tana laa intala bolo in jaalatta. Itti jaalacha argisiisee daawwannaa hunda argisee gartee mootummaa biyya lafaa hundumaa ulfina isii hundumaa itti argisiise. Gartee lafa dhooftee anaaf yoo sagadde jedheen yoo sagadde isaan kana hundumaa siif naan kanna jedheen biyya hunda amma fidanii intala tanaa siifin kanna mootummaa kana hunda yoo sii garsa jedhan sharxiin itti sii kannu maal goota jedheen siifin kanna akeetii miti jedheen Yesuus biyya lafaa kan isaati jedhan amma fakkeenyaaf TV manaa qaba abduse TV'n qabu kana mana kana TV kiyya dhuftee mana kiyya TV kanarraa bitadhu naani jetta hanqa 150 gurgura ni jetta Keeti bar. Kan kee kamitti namni kottu narraa bitatu siin jedha. Addunyaan kun kan Yesuus jedhan Yesuusin addunyaan kun hundi dabarfamtee kennamte mootummaan isii biyya lafaa kun hin dubbisaa qoy dabarfamtee lafti gartee dabarfamtee kennamte sharxiin kondiishiniin ittiin ansii kennu isa kana hunduma siif naan kenna jedheen naan kennitu jenneen Yesuus kan keetii miti kan keetii kan abbaa kiyyaati kiyya anaatu uume bar boo anaa siinaa si uume bar maal haasofta kabala itti gadi lakkisee hin goone Yesuus maal jedheen Yesuus yommus Yesuus immoo seexaanana argaa koo duraa tari Waaqayyo kee duwwaaf gartee Waaqayyo goofticha kee duwwaadhaaf jilbiiffattee sagadi kan jedhus gartee hojjedhu kan jedhus caafamee jira jedhan hojjedhu isumaaf hojjedhu jedheen deemi. Waaqayyuma waaquma callaa abbaa saniif waaqumaaf sagadi isumaaf hojjedhu jedheen anaa miti. Laal hojjetaa Waaqayyo ta'e jedheen daawaa itti godhe laal Waaqayyumaaf. Nabi Muhammad jinniin Quraan dhaggeeffate jedhan Yesuus kallattiin taa'ee wal dhaggeeffachuu jiran seexaana hojii jirana uummanni kun hin yaaddanii fayyisa. Yesuus Kiristoos seexaanaaf inni wal dhaggeeffachuu jiran laayifii walitti haasa'u jiran Nabi Muhammadiif jinni walitti naasoon yeroo inni sagachiisu salaata Quraana dhuftee dhaggeeffatte jedheen Nabi Muhammadiin Rabbiin itti hime qul uuhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni tuuti tokko uumamaatiin arginerraa jinni warra jedhamu warra ati yaan argine isaan si arganirraa dhufaniiti qaaluu innaa sami'naa qur'aanan ajaba yahdi ila rushdi fa'aamanna bih bar dhugoomsine quraana kana jedhani Yesuus Kiristoos seexanan uume inni kun uumaa fi uumamatu wal faana waan jedhe jarri kun kallattiidhaan seexanni gorsu jira moo gorsutti hin jiru Yesuus Kiristoos wangeelatti lallabuu jira moo lallabuutti hin jiru lallabaa jira. Okay hojjedhu isumaaf hojjedhu ayyee jedheen akkasi eegasii seexaanni isa dhiisee ergamoonni Waaqayyoo dhufanii isaafin ergaman jedhee boo achi darbee biraa kutee boo gaararra dhiisee biraa kutee bakka biraa gara Yerusalaam geesse jedhamas Luqaas keessatti dubbisne. Eenyuun dhufee amma gargaaraa jiru Yesuus Kiristoos? Ergamaa Waaqayyooti malaayikaa Jibriiltu dhufe. Maqaan Jibriil jedhamu hin jiru. Ergamaa Waaqayyoo. Ergamaa Waaqayyoo eenyu? Ergamoota Waaqayyoo dhufanii isaaf hin ergamanii jira. No ergamoota hin jedhu ergamaan Waaqayyoo jedha it's a singular person. Ergamoota hin jedhu. Ergamoonni. No.
No hin jedhu. As ergamoonni Waaqayyoo dhufanii isaafin ergaman. Okay, ergamoota yaa waan ni boqonnaa ta'an tun akkasii. Ergamoonni dhufanii ergamoonni kun malaayikootaami. Dhufanii tajaajiluu jambaran. Okay, Waaqayyo tajaajilan moo nama tajaajilan? Isaammoo. Isa waaqa ta'ee nama ta'ee isa biyya lafaa. Seetaanni abdusee reefu dhuga dubbatee jechuudha. Ergamoonni Waaqayyo si tiisanii kan jedheen san argitanis ergamoonni Waaqayyo ni beekamu hin beeku seetaanni. Eenyuun? Akkasa tajaajila. Seetaanni maal jedheen? Ergamoota Waaqayyo siif ergamaan Waaqayyo la dubbii seetaanni dhuga dubbate. Waaqayyo ergamoota siif erga akka wanta ittiin buune waa hunda tajaajila hunda siif godhan jedhee ni bar ol deemtee yoo dubbiste. Yesuus sodaatee dide malee ko jarre. Seetanni eessaa dhufee duraan? Yesuus sodaatee malee seetaantichi ni beeka dhuga dubbate. Seetanni duraan eessaa dhufee? Bakka fadhaa dhufu ni beekaan jedhe Yesuus irra beekaan jedhe akka Yesuus irra beekaan. Jannataan beeka inni iyyuu malaakaa ture seetan. Amma kana daranii ka Luqaasan Ali ka kudha takka meeqa takka Luqaasan kana. Yesuus Kiristoos waaqa ta'uu qaba. Ergamoonni dhufanii tajaajiluu isaanii. Fayyisa akkas taanaan gaafisitti kaasaree inni sheexanni mana gubbaa baasaa sun waaqaaree akkas taanaan waaqa nuuf jedhe taanaan. Yesuun nama ta'ee ufeera beekta qormaata hundumaa bira darbeem. Waaqummaan keessan jiru yeroo minaaraa manaarra bahee utaali jedhamu san. Yesuus otuma garaa keessa jiru iyyuu waaqaati isa deebi'u ati. Yeroo namaati Maal jettu? Abduus yeroo san nama ture eegas namummaa irraa jijjiirrate ta'uun oolu. Yesuus Kiristoos garaa Maariyaam keessa jiru iyyuu inni waaqa. Inni waaqummaan isaa sirriidha. Inni kun immoo waan inni ta'e. Fayyisa namumatti ulfaatu waaqni garaa keessa taa'ee haydii dhugaatumayyuu guddate gaafa itti ulfaahame waaqni inni ulfaamaa ni dhalata. Cubbuu Addaam hojjeteef cubbuu ani hojjedheef cubbuu ati hojjetteef Yesuus Kiristoos inni waaqa ta'e nama ta'e garaa dubartii keessa jiraatee alateera. Kun immoo seera uumamaa boqonnaa 3:15 irratti dhaqii dubbisu. Meeme Yesuus Kiristoos nama ta'e waaqni fayyisa. Dubartittii irraan dhalataa inni sun immoo booqicha mataa buruqsaa jedha. Fayyisa. Yes bro. Meeme waaqni nama ta'e dhalate kan jedhu yoo jiraate naa kenni waaqatu garaa keessa taa'e dhalate kan jedhu bongele guutuu keessa waaqni nama ta'e dhalate kan jedhu. Baabiliin qabdaa bira. Waaqni nama ta'e dhalate. Ayyee mee Luqaas boqonnaa 1:35 dhaqii dubbisu. Dubbisaa fi waaqni nama ta'e dhalate waaqumti inni guddaan sun inni abbachi. Yes, Yohaannis boqonnaa 3:16 Waaqayyo biyya lafaa jaallate tokkicha nama isaa kenne. Waa'ee ilmaa isaan jiru ilma kenne maa namni yoo ilma dhale ofiif ta'e jechuudha ilmoo argate malee wey maal taate? Intoo ani ilmaan dhale amma ani ilman taane bara. Ilma ta'eere ilmoo dhale malee ilma tokkicha ilma isaa yoo ofii dhufee dhalatere. Maal jette? Abbaadotu achi gubbaa. Afurirraa ustaazi Luqaas afurii. Akkasuma. Akkamitti jarri lamuu dhufanii garaa keessa ta'an jetta utuu abbaan gubbaa taa'e ilmoo nuu kennu. Wallahi rakkisaadha bara. Yesuus waaqummaa waaqata. በሰማይ ያለው የአባቴ ፍቃድ እንጂ ጌታ ሆይ እያለ የሚጠራኝ ሁሉ የመንግስት ሰማይ ሊገባ አይችልም። Amma seexana deemna qoy arra sagantaan seexana nutti hin ta'ina. Wanni rabbashama. Waan ajaa'ibaati abdus ammas ajaa'iba qormaata ajaa'iba kanarraa fa ammas kana daran ibsu jira. Kana daran Yesuus waan inni ta'e dhaggeeffadha. Atawadha abdus boqonnaa Luqaas ammas kan reefus Marqos Maatiyos afur takkamite kunis afur takkarraa eegala waan Luqaas. Yesuus hafuura qulqulluudhaan erga guutame booddee kan hafuura qulqulluun achi geeffame jedha dhaggeeffadhu. Amma hafuuraan qulqulluu namni hafuuraan guutame iddoo hamaan dhaqu seexana biraan dhaqu iddoo gaarii dhaqa malee. Seexana biraan deemnis dhaggeeffadhu gara deeme amma tana faa tana bakka tana naan jaaladha meeqa callo dhaggeeffadhu waan dubbii seexana waaqayyoon wal godhan kana. Yesuus hafuura qulqulluudhaan erga guutame booddee Yordaanositti deebi'ee hafuuruma sanaan lafa onaa keessa guyyaa 40 gaggeeffame. Guyyaa meeqa gaggeeffame? 14 days. Gaggeeffame jechuun si gala afaan Oromootitti? Deddeemee jechuudha. Deddeebi'ee jechuudha deddeebi'ee. Yeah, he is a walking.
from appointment dhaqa deebi achi dhaqa achi akkanatti jechuudha. That's it. 40 days. Abduse guyyaa meeqa Yesuus Kiristoos seexana wajjin deddeemuu ture. Guyyaa 40 wakii qilleensa waliin fudhatu ture. Nabi Muhammad immoo Allah dhaqa guyyaa 40 gartee kan achi deddeebi'aa ture lafa onaa kanatti Fayyisaa. With the issue of the Jesus with the No, eenyu sin jedhe Nabi Muhammad immoo Yesuus. an sanan beeku an sanan beeku. Abduse Nabi Muhammad immoo Yesuus jedhime. Wallahi lazim ajiib. Abduse dha. Lakki. Akkas. Abduse nu a'udhu billahi minash shaitaan rajim jedhee rukuta. Shaitaani dalagaan qabu bira. Okay, dhaggeeffadha. Guyyaa 40 gartee guyyaa 40 gaggeeffame. Seexaanichinis amma dhaggeeffadha akkuma dhaggeeffatu suufa kayyatee dhufetti ammas. Seexaaninis qoramaa ture guyyaa 40 kana guutu. La ilaha illallah ya rabbi kiyya. Qoramaa ture Yesuus. Guyyaa sana hundumaa humaa iyyuu hin guyyaa 40 sana guyyaa sana hundumaa humaa barnoota irra ture qoramaa irra ture rabbiitu itti fadhe itti ajajame. Gartee humaa hin nyaanne dhuguma dhuma jedhe dhuma guyyoota sanittis hin beelaaye guyyaa 40ffaatti hin beelaaye lammaffaa amma boqonnaa sadaffaa irratti lakkoofsa sadaffaa irratti seexaanichi yommus Yesuusin dhugumaan ilma Waaqayyoo yoo taate dhagaa kanaan buddeena ta'i jedhi abboomimi jedheen maal ta'e jedheen ammaas asitti illee haluqqaas nu himus Abduse Buddeena ta'e Maaliif hin abboomne? ajaje Maaliif hin abboomne? Qoy. beelaa ekaa dhagaa kana buddeena haa ta'u haa nyaatu Maaliif Yesuus hin abboomne? Maaliif Addaam Hiwaan garaa isaaniitti kufan? kun yaada addaati jechuun Yesuus beela maaliif gaafate Yesuus seexaana ni beelaa jedhee maaliif Jarri Abibi jarri waa waaqni ajaje cabsan malee koo garaa ofiitii jecha kufri waan taate. akkas garaa miti ajaja waaqa cabsan Roota nyaatan seexan waan